Okay. Dhukkuboota upper respiratory disorder jedhaniin dhukkuboota sirna hargansuu ol aanan kana huban jennee ilaalla jalqaba. Kana keessaa raayinaayitasiidha. Raayinaayitas jechuun inflammation and irritation of mucous membrane. Kun dhukkuba tokko qofaa miti inni kun group of disorderidha. Gareelee dhukkuboota hedduudhaa kan amaloota kana qaban. Membreenii lallaafaan funyaan kana keessa jiru kun si nyaachaa ooluudhaa fi si kulkuluu sanii raayinaayitas jedhaniin. It is often coexist with other respiratory disorder. Inni kun yeroo hedduu dhukkuboota biraatiin wajji jira. Such as asthmaa fa'aadhaa wajjin. Raayinaayitasii kana yoo adda qoonna jenne acute fi chronic jennee addani qoonna. Kan yeroo gabaabaatii fi yeroo dheeraa alarjikiidhaa fi nan alarjik jenneetis ni qoonna. Sababa alarjiitiin dhufuu fi sababa alarjiin taane. Alarjik raayinaayitasii kana bakka lamatti adda qooduu dandeenya. Seasonaliidhaa fi perennial jennee. Seasonal jechuun kan yeroo filatu jechuudha. Wayitii qaba. Perennialiin ammoo amata guutuu jechuudha. It is commonly associated with allergic rhinitis kun wanni inni ka'umsa godhatu exposure to airborne particle. Wanni gariin qilleensaa wajjin seenu irraa such as dustii fa'aa, dhukkeen fa'aa, daandarii. Daandar jechuun diheen horii fa'aa jechuudha. Yookaan immoo plant pollen daraaraan biqiltootaa fa'aa. In people who are allergic to this substance, warreen wantoota kanaa wajjin alarjikii ta'an, warreen isaan kana hin feene jechuudha. Seasonal rhinitis yeroo tan baay'ata during pollen season waggaa daraaraan sun jiru. Perennial kan jennuun ammoo amata guutuu sun occurs throughout year amata guutuu jira. Rhinitis kana pathophysiology isaa akkami? Dhukkubni kun akkam adeemsa akkam qaba? Rhinitis may be caused by variety of factors. Sababoota hedduu ka'umsa godhata. Including change in temperature jijjiiramuu, humidity jijjiirama qilleensaa jechuudha. Duraan goggogaa ture jiidhaaf haa ta'u, odorii fa'aa, foolii wayii fa'aa, sababa infekshinii fa'aa, sababa umriidhaa. Akkasumas dhukkuba qaama keessa jiran systemic disease. Use of over the counter drug dawaa akkanumatti pharmacy irraa bitteetuun fayyadamaa oolu alaa jechuudha. And prescribed nasal discongestant dawaa funyaanii na cufame jedhanii funyaanitti buusaa oolu. And the presence of foreign body yookaan immoo waa funyaan kana keessa jiraachuu ka'umsi isaa wantoota hanga kana keessaan bahu. Allergic rhinitis inni maqaan isaatu ni hima alarjiidhaan sababa alarjiitii occur with exposure to allergen waan hin feene sanii wajji wal tuquurraa si qabu. Wantoonni namni hin feene gariin nyaata fa'aadhaan feene fudii fa'a. Nyaata kana garii ka alarjiitti ta'uu jira nama gariitti. Namni gariin shumburaa fa'aan fedhu, gariin ammoo qamadiin fedhu, kun aanan hin fedhu, kun ammoo killee yoo tuqetti haati. Warreen food allergy jedhaniin. Kan biraa medication warreen dawaa kana alarjikii ta'an. Keessaafuu dawaalee akka peensiliiniidha. Sulfaa medication, aspirin. Warreen akkanaa kun potential to produce allergic reaction. Dawaalee alarjikii kaasuu danda'an. Kan biraa paartikiliidha. Waasiseenu dhukkeen fa'aan indooriidhaa fi outdoor jechuun mana keessatti takkaa alatti jechuudha. Takkaa manatti foolii faltii reefaa, hurbuu reefaa agarte. Takkaa immoo ala hoggaa gabbaatu waan ajaa'ibaarra dabarte. The most common cause of amma alarjikii finne most common cause nan alarjikiidha garuu alarjiin ta'ini diifafa. Is common cold diifafa bakka. Mallattoon nama kanarra mul'atu maali? Rhinitis jechuudhaaf akkanuma laaltee beekta. Mallattoon isaa tokkoffaa rinooriyaa. Rinooriyaa jechuun raniinuus jechuun funyaan kanatti qilleensi si horiyaa dhangala'aa funyaan kana keessaa si horiyaa jechuudha. Nasal drainage qaba. Kan biraa nasal congestion funyaan si cufamu. Nasal discharging kun reefu
Nasal discharge yoo qal'aa ta'e vaayirasii jenna. Purulentii yoo ta'e garuu baakteeriyaa. Baakteeriyaan raayinaayitis. Kan biraa mallattoon nama raayinaayitisii qabu haxxifachuu. Isniizingii. Pirooraayitasiidha. Nyanyaachuudha ammaas. Noozii funyaan kana keessaa fi roof of maawuzii. Dhaaba afaan kana keessa tirootii laagaa liqimsituun tunillee ni nyaanyaatti. Ijjinis gurrinis mataa wajji dhugu. Mallattoo hanga tana agarraan raayinaayitis yaani. Manaajimentiin isa kanaa maali? Manaajimentiin dawaa antiihistaaminii farra alarjiidha fudhachuu fi bakka funyaan cufaman san koortikosteroid nasal spray fayyadamu. According to DACA, Drug Administration Control irratti akkaataa warreen kun lafa kaayanitti amma Itoophiyaa keessatti dawaan fayyadamnu jechuudha. Parastilaayinii nama waan kana qabu kloorfeniraamiin miligiraama 4 PO'dhaan afaanii TID guyyatti yeroo 3 for adult gahee isaa yookaan cetirizine hydrochloride miligiraama 10 PO QD guyyatti yeroo takka jechuudha. Adultiidhaaf takka isa kloorfeniraamiin kanatti yookaan immoo cetirizine kana pilaas zaayiloometaazoliin kuni spray dhangala'aadha kun 3 up to 4 times funyaaniif buufata. Parastilaayiniin isa kana. Narsiingi manaajimentiin narsii maal barsiisuu qabdi? Nama rakkoo tana qabu tokkoffaa salfikeeriidha. Akkaataatti qulqullina isaa eeggatu, istiim inhaaleeshinii, huurka wayii fa'aa akka ulatu fi beedrestii boqonnaa godhuu akka qabu. Hatti aanu viral rhinitis. Reefu rhinitis guruppii disoorderiiti jenneemi kana keessaa kasaba vaayirasiitiin dhufu. Common cold jechuun diifafa jechuun viral rhinitis is most frequent viral infection in general population. Hawaasa hunda keessa baay'inaan kan jiru isa kana diifafni kun. Jechi common cold jechuun diifafa wanni jaaniin kun it is used when referring upper respiratory infection that is self-limited. Dhukkubuma karaa sirna hargansuu olaanan kana nama qabu tahee ka ofiin fayyu fi vaayirasiidhaan kan dhufuun diifafa jedhan. Most prevalence of cold wanni fidu diifafa kana ka'umsi isaa seasonal change jijjiirama wayitiiti. Relative humidity may affect qabbanti dhufnaan baay'inaan heddummaata jechuu diifafni. Affect prevalence of cold. Most common cold causing virusiin diifafa kana nama fiddu 200 olii jira. Isheen tuni survive better when humidity is low. Waggaa oowwi gatti qaade yeroo qabbanaati baay'inaan jiraachuu dandeessi jechuu isheen tuni. Kanaafuu colder months of year keessa diifafni baay'inaan jira. Cold is believed to be caused by 200 different viruses. Diifafni kun vaayirasii garagaraa 200 olii nama qabuu danda'a. Kana keessaa baay'inaan diifafa nama fiddu rhinovirus yaani most commonly. Vaayirasiin biraa corona vaayirasii fa'a, adenovirus, respiratory syncytial virus, influenza, parainfluenza. Kun hundi gosootuma diifafaati jechuudha. Gosoota vaayirasii diifafa nama fiddu. Koronaan irraa cinqaman sunillee. Mallattoon diifafaa maali? Mallattoon isaa clinical manifestation low grade fever qaba namtichi laayidaa salphaa qaba. Nasal congestion funyaan cufamuu. Rhinoria fi nasal discharge. Funyaan kana keessa qilleensitti oriihuudhaa fi dhangala'aan keessaa yaa'u haali toosisiifaa qaba. Foolii afaanii badduu fa'aa qaba. Sneezingii ni haxxifata. Tearing watery eye. Ija kan tana keessaa imimmaantu yaa'a. Scratching ni nyaanyaatti. Sore throat lubbuun ni dhukkubdi. General malaise qaba namtichi akkuma jijjiiruun beeku cheelii qaba ni hollata fa'a. Yeroo hedduu hedeekiidhaa fi maseelii fa'aa qaba mataan ni dhukkuba
qaamni kun maashaan kun hundi ni dhukkuba. As illnesses progress cough is appear. Lakkumatti guyyaan deemuuni qufaan dhufa. Guyyaa duraa mallattoo kanaa sirra mul'ata san booda qufaan achi booda dhufa jechuudha. In some people namoota tokko tokko irratti virus exacerbate herpes simplex namni diifa afaan dhugaa qabame. Vaayirasiin tun vaayirasii taasisti harkitti herpes simplex jedhanii vaayirasii kooldisooriis fiddu san hidhii si madeessitu. Hidhii kanarraa si madeessiti. Diifa afaan qabe namtichi madaa qabbanaa jedhaniin. Symptom of viral rhinitis may last from 1 to 2 weeks. Mallattoon isa kanaa mallattoon diifa afaa kun torbaan tokko lama jidduu turtiinsa achii ol hin kutu. If severe systemic respiratory system is occur, yoonii fi mallattoolee cimtuu sirra mul'ise, it is no longer considered viral. Viral rhinitis jedhan jaamu yoo kanaa ol sikkute. But one of other acute upper respiratory infection jedhama malee. Allergic condition can affect noses. Amma gaa allergii faa qabaachuu funyaan kana daranuu simeeteeti mimic symptom of cold mallattoo diifa faa kana sitti hammeessiti jechuun si kaafti. Yoo allergii taate diifamni si barbaada jechuudha allergii yoo qabaatte. Medical managementiin gaa managementiin causing virus jenneemi managementiin isaa symptomatic therapy mallattoo wallaanu. Mallattoo maal fa'aa wallaannaa adequate fluid intake jennaani. Dhangala'aa sirrii fudhadhu jennaani boqonnaa godhi jennaani. Akkana hin dhaamonne uffadhu jennaan uffata. Akkasumas bakka nasal discongentantii qabu san bakka funyaan cufaman san expectorantii fa'aa dawaa akhirraa baasuu fa'aa akka fayyadamu. Kan biraa warmi salti water gargil jedhanii bishaan soogiddatti godhanii bishaan oowwisanii afaanii qicatanii godhanii hanga liqimsine laagaa tana keessa lulluuqqachuu jechuudha. Suus sore throat dhukkubbii lubbuu san irraa wayyeessiti. Kan biraa dawaalee non-steroidal anti-inflammatory drugs jedhaman dawaalee akka aspiriinii fa'aa ibuprofen fa'aa dhukkubbii san irraa wayyeessuudhaaf relief ache and pain dhukkubbiidhaa fi caccaba san irraa wayyeessuuf dawaa kana fudhatan. Antihistamine illee fudhachuu qaba. Used to relieve sneezing haxxifachuu sanii fi funyaan keessaa waa yaa'uu sanii fi funyaan cufamuu san irraa wayyeessa antihistamine. Topical nasal decongestant illee ni fayyadamna. Dawaalee phenylephrine yookaan niyoosayinefiriin jedhaman oxymetazoline nasaalii should be used with caution jedhuun side effect isaa hamaa waan taateef of eeggannoodhaan itti fayyadamna. Nursing managementiin ga'een narsiidhaa guddoo maali? Teaching patient self care barsiisuu. Maal barsiifti? Tokkoffaa adeemsa inni kun itti daddabru. Most virus can be transmitted in several ways. Karaa hedduun dabruu danda'a. Direct contact with infected secretion. Dhangala'aa sanii wajjin kallattii wal tuquudhaan. Inhalation of large particle from other coughing. Namni biraa si qufee qufaa isaa yoo liqimsite bakka asitti attifatee. Inhalation of small particle that may be suspended in air. Hattifatee waan qilleensa kana keessa ture xixiqqoon sun yoo si seente karaalee kana faadhaan dabruu danda'a. Kanaaf hand washing barbaachisaa harka dhiqachuun. Use of alcohol based antibacterial cleaning agent saamunaan harka dhiqachuu qaba. Most effective isa kana measure to prevent transmission of organism akkan daddabarreef harka dhiqachuu. Maaliif harka kanaan furrii tuttuqee kanaaf yooniif dhangala'aa saniin nama tuqee ni dabra waan ta'eef. The nurses teach patient how to break chain of infection. Adeemsa dhukkubni kun itti daddabru chain qaba, chain of disease transmission qaba, CDC irra jira. Akkamitti chain kana break godhuu danda'a? Hand washing dhaan. Hand hygiene. Kan biraa use of tissue. Tissue fayyadamuu qaba. Softii jechuudha. To avoid the spread of virus with coughing and sneezing. Hoggaa ittifatuuf hoggaa qufa'u softii bakka uffata afaan irra kaa'achuu qaba.
haguuguu qaba kan namatti achi hin baane. Inni biraa raayinosaayinasaayitas jedhaniin inni sadaffaa. Raayinosaayinasaayitas jechuun saayinasaayitasuma kan namni amma jiruun kana. Infilaameeshinii saayinasiidha jechuudha. Inflammation of paranasal sinus. Saayinasiin funyaan cinaa jirtu sun yoo kolkolte takka funyaan keessatti jirtu sun yoonii fi kolkolte jedhaniin. Raayinosaayinasaayitasii kana adda qooduudhaaf dureeshinii simpitamii irra hunduun turtii mallattoon sun sirra turtu. Yoo mallattoon sun torbaan afurii gad taate acute jedhaniin. Torbaan afurii hanga 12 jidduu yoo taate sab acute jedhaniin. Torbaan 12 ol yoo kutte garuu kiroonik jedhaniin. Ka'umsi isaa kana waa lama. Kaambii baakteeriyaal oo vaayiraal infekshin ta'uu danda'a. Kooziin isa kana. Acute kan jennuun suni acute rhinosinusitis is classified as acute bacterial or viral. Ka vaayirasiidhaan dhufe tahee acutiidhaa fi ka baakteeriyaadhaan dhufe tahee acute jennee koozii isaarra hundoonni adda qoonna kanaas. Recurrent acute rhinosinusitis nama deddeebite jechuudhaaf amma deddeebite jechuuf characterized by 4 or more acute episode of acute bacterial rhinosinusitis per year. Ammatatti yeroo afurii fi ol yoo deddeebite. Ammatuma kana keessa marsaa afurii fi ol yoo deddeebite recurrent jedhaniin. Mallattoon isaa kanaa maali? Namni rhinosinusitis qaba jechuudhaaf keessaa baakteeriyaadha jechuudha. Purulent nasal discharge qaba. Furriin isaa eela qabdi. Eela fakkaatti. Bakki isiin irraa dhuftu takkaa duuba funyaanii san dhufti takkaa fuula dura kana yookaan immoo walakka. Akkam bind by nasal obstruction funyaanii cufamu hoggaa fuuf jee nin baasa jee furriin tun purulenti. Kana biratti facial pain qaba fuulaa dhukkuba. Fuula kanaatu dhukkuba jaa. Pressure qabatti ulfaata. Yookaan immoo sensi fuulas na guutame jira. Akka waliigalaatti mallattoo tana hoggaa waliif finne facial pain pressure fuulas jedhaniin. Fuulaa dhukkuba ni guutama akkasumas itti ulfaata. The facial pain pressure fullness may involve bakki mallattoon tun irra dhagayamtu eessa periorbital region naannawa ijaa tana jechuudha. Geengoo ijaa tana asirra dhagayama. Yookaan immoo anterior face takka dura fuulaa kana adda tana. Patient may also report dhukkubsataan kun maal sitti himuu danda'a waan biraa? Cloudy or colored nasal discharge congestion. Funyaan kun dhugaa cufamanii fuuf jee baasu halluu waan bahuu san bifa duumessaa fakkaatti. Booruu jechuudha. Yookaan immoo stiffness qaba. Stiffness jechuun walitti maxxanuu jechuudha. Funyaan kana waliin maxxana. Diffuse headache qaba. Localized yookaan diffuse takkaa gara tokkoon dhukkuba yookaan immoo guutuma dhukkuba mataan kun. Occurrence of symptom for 10 days or more day after initial onset of upper respiratory symptoms indicate bacterial rhinosinusitis. Rakkoon tuni rakkoo sababa baakteeriyaatiin dhuftee jettee beekuudhaaf eega namticha diifafni qabee booda guyyaa 10 fiichii oliif mallattoon tun itti mul'atti. Symptom of viral acute viral rhinosinusitis fi bacterial rhinosinusitis wal fakkaata. Garuu dureeshinii qofa garagara. Turtii. Ka vaayirasiidha less than 10 days. Eega diifafni qabee guyyaa 10 gaditti. Kun ammoo guyyaa 10 olitti itti dhufu. Do not worsen. Ka vaayirasiidhaa kun itti hammaatu. Ka baakteeriyaa kanaatu itti hammaata. Manaajimentiin acute rhinosinusitis depending on cause. Ka'umsarra hundoonni. Oral therapy can include antibiotic. Yoonii fi keeziin sun baakteeriyaa taate
afaaniin antibiyootikii fudhachuu, dawaalee farra baakteeriyaadha. Koortikosteroidii fa'aa fudhachuu, dawaalee farra infilaameeshinii jechuun farra qulqullaa. Galmi keenya maali? Goal of our treatment. Acute rhinosinusitis galmi keenya wanni isa kana wallaannuuf shrinking nasal mucosa. Nasal mucosa dhiitabisan walitti xiqqeessu, dhiita san shuf godhu. Relief pain dhukkubbii san irraa wayyeessuudhaa fi infekshinii wallaanu. Saline lavage is alternative dha. Oral antibiyootikii afaaniin fudhachaa osuma jiru saalaayinii bishaan soogiddaa funyaan kanaan qulqulleeffachuu illee barbaachisaadha. Has been effective relieving symptom. Mallattoo kana wayyeessuu irratti fi infilaameeshinii kana irraa gad hir'isuu irratti gahee qaba. According to drug authority warreen to'annaa qorichoota to'atan akkaataa lafa kaa'anitti dawaa rhinosinusitisdha parastelaayiniin dawaan jalqaba fudhatamu. Siivariitii irra hundoofnee amooksaasiliin. Yoo nama guddaa taate miligiraama 250 hanga 500 afaaniin POTID for 10 days guyyaa 10. Yookaan yoonii fi reezistaansii uumee jiraate amooksaan kun amooksaasiliin pilaas kilaabulineet jaaniin ogumantiin jechuun walitti miligiraama 375 PO'dhaan guyyatti yeroo 3 guyyaa 10. Yookaan kan miligiraama 625 PO'dhaan ganamaa galgala guyyaa 10 depending on severity hanga isiin tun itti cimtuu irra hundoofneeti. Yookaan salfaamegzaazool tiraametoopiriim jechuun kotrii jechuudha. Kotiriimegzaazool yookaan immoo eritiroomaayisiin kana fudhachuu danda'a jechuudha parastelaayinii irratti. Narsiingi manaajimentii narsiin maal gorsiti? Teaching patient barsiisuudha. Patient teaching is important aspect of nursing care. Nursing care godhi ugaa sen jaan patient teaching kan isaan haftu bakka hundatti hin irraanfatin tan. Warreen acute rhinosinusitis qabanii fi hawaan fedhan qabanis. Maal barsiifta duuba aya? Nurse instruct patient about symptom of complication. Mallattoolee isiin tun itti cimuufi. Require immediate follow up. Irra deddeebi'ee amma hordofuu qabu. Yeroo akkamii fiizishaan dhaquu qaba namtichi kun? Doktora bira yeroo akkam deemuu qaba? Refer to physician indicate if periorbital edema. Yoo naannoonni ijaa huni dhiita qabaate. Kabiraa severe pain on palpation hoggaa bakka saayinasii san qabaattu garmalee yoo dhukkube doktora bira deemuu qaba. The nurse instruct patient about method to promote drainage of sinus. Akkaataa dhangala'aa san firraatti baasu barsiisuu qabda. Waan akkam fa'aa hurkaa bishaan uwwiftee hurkaa saasan stimulationii jechuudha. Humidificationii manatti bishaan fa'aa uwwiftee hurkaa saasan funyaanitti godhachuudha. Use of warm compress waan uwwituu fa'aa bakka sanirra if kaa'u dhukkubbii san firraa wayyeessuudha. To relieve pressure. Kana booda maal gorsita? Patient is advised to avoid swimming or diving. Bishaan daakuudhaas hin qabu. Dhorkaadha. Kabiraa air travel qilleensa keessa makiinarra ol bahee qilleensa fa'aa keessa deemuu hin qabu. During acute infection. Patient using tobacco warreen sigaaraa aarsu yoo taate garuu immediately stop godhuu qaba. Yeruma san dhiisuu qaba. The nurse explain patient that fever, severe headache, and nuchal rigidity. Mallattoo complicationii tan barsiifta jennu keessa tokkoffaa laayidaa yoo qabaate, dhukkubbii mataa cimaa yoo qabaate, mormi hune duubatti yoo gugee hafe, akkanatti gajjee qooma tana tuquu yoo dadhabe nuchal rigidity jechuudha. Stiffness of neck or inability to bend jechuun akkana. Mallattoo potential complicationii daati mallattoon tun. Meningitis fa'aa ta'uu dandeessi jechuudha. Maqaa saayinasiin bakki jennu bakki isiin jirtu tana. Isiin gara gubbaatiin jirtu kuni frontal saayinasii.
Ta cinaa kanarraan jirtu kun ammoo takka etimoid jaaniini takka ispinoid jaaniini walirra jirti konkona kana gara ija gaxaanu kana. Ta gamana ammallaarra jirtu sun ammoo maagzelarii jaaniini. Bakki ati qaqqabattus bakka kana jechuudha. Bakki ati palpeetu kun. Yoo bakki kun dhukkubde iji saayinasaayitiis qaba. Akkam gooti ishiin tun gara keessaa saniin akkanatti edeemaatus gooti. Ni dhiiteessiti akkana kukkurfeessiti poolipsii fa'aa jira. Waan akkana kukkurfootan. Kana booda dhangala'aan dischargii mukasiidhaa achiin akka keessaa gayyaati jechuudha. Naasaal mukoosaan kun illaarji tahee jira amma dhiitawa jechuudha. Keessi funyaanii. Mukasiin kun tik taheeti furdateeti karaa san cufa. Occlude sinus cavity prevent drainage dhangala'aan sun akka gadi hin baane dhorka. Rhinitis fi rhinosinusitis akkanatti deema. Inni itti aansinee ilaalu dhukkubbii lubbuuti. Pharyngitis. Pharyngitis kun acute jira. Acute pharyngitis painful inflammation of pharynx dha. Lubbuu tana gara duubaatiin jechuudha. Liqimsituu tana gara duubaatiitu dhukkuba. Posterior third of tongue arraba kana gara duubaatiin wajjin arrabni kunis gara duubaatiin soft palate laagaan afaan kun gara gubbaatiin isiin laaftuun sun gara duubaa sun fi tonsilillee waliin dhukkuba. It is commonly referred to as sore throat yaaniin dhukkubbii lubbuu jedhamtee beekamti. Dhukkubbii luqqumsituudha. Koosiin isaa vaayirasiidhaa fi baakteeriyaa. Yoo vaayirasii taate vaayirasii afurii fiduu danda'a. Vaayirasiin most common taate adenovirus, influenza virus, Epstein-Barr virus fi herpes simplex virus afran kana. Yoo baakteeriyaa ta'e immoo shanyuma takkaa fida. Guruppii beta hemolytic streptococcal kanaaf gaabsi jechuudha. Yoo baakteeriyaa ta'uun isaa beekame when gases cause acute pharyngitis condition is known as strep throat yaani dhukkubbii lubbuu sababa streptococcasiitiin dhufte jechuudha. Akkamitti paatoofiziyooloojiin isaa akkami? Throat infectioniin kun jalqaba takka vaayirasii seenee yookaan baakteeriyaa seenee sanirraa body respond godha. Immuniitiin qaama namtichaa deebisaa kenna. By triggering inflammatory response in pharynx achi keessatti waraanni gaggeeffama. Waraana sanirraa result painiin dhufti yookiin dhukkubbiin ni dhufti, fiivariin dhufa, babal'achuu vaasoo vasiliin ni babal'ata, dhiitaa dhufa, tissue damage tissuun bakka san jirtu ni baddi. Manifested by wanni kana booda mul'atu diimachuu. Bakki sun ni diimatti. Swelling in tonsillar pillar. Qarqara tonsilii kanarratti ni dhiitawa. Uvula soft palate kun hundi ni dhiitawa. Tonsillar pillar irratti tonsilii gubbaa kireemii exudatii wanni dhangala'aan akka warra dibanii waan akka daaraatiitu tonsilii sanirra maragata. If caused by group B hemolytic streptococcus it may be severe. Yoo bacteria taate baay'eetti cima dhukkubni kun. If caused by uncomplicated virus may be subside 3 to 10 days after onset. Qabdee guyyaa 3 keessatti irraa fayya yoo vaayirasii taate. Complication isaa lubbuun na dhukkube jettee fiddiisuun rakkoo hamtuu qabdi. Yoo kana fiddiifte dhukkuboonni dhufuu danda'an. Xaxaansaa tokko saayinasaayitasii kan amma laalleerraa dabarsan. Kan biraa otaayitas meediyaa dhukkubbii gurraa dhufuu danda'a. Peritonsillar abscess waan afaan keessa nama bahusan. Kan biraa mastoiditis. Mastoiditis jechuun lafee gurra duuba jirtu tan mastoid boonii tanaatu inflamed ta'a. Complicationii gurraa santuu achi bahee lafee sanillee balleessa jechuudha. Cervical adenitis. Cervical lymph nodiin mormarra jirtu tuni garmalee gurguddatti. Irreer keessa garuu hammi tokkummaas complicationii nama jeettu fida. May lead to bacteremia. Bakteeriyaan hidda dhiigaa seenee pneumonia faasii dhufa. Meningitis faasii qabsiisa. Rheumatic fever
fi neefritis akkoo halee lubbumaa si dhukkube dura kompiilikeeshiniin dillituun achi booda jirti. Lubbuun si dhukkubdee yoo dawaa fudhachuu baatte kompiilikeeshiniin kun akkasa dhufu beeki. Mallattoon isaa maali? Mallattoon isaa clinical featurein inni jalqabaa faayirii reediidha. Pharyngeal membrane kun membrane laagaa keessa jiru kun waggaa gallaalte akka dhamala ibiddaa kasala diimaa san fakkaata. Tonsiliin illee waliin. Lymphoid follicle that are swollen and flecked with white purple exudate. Lymphinoodiin uraan isaa achi keessa jirtu suni jalqaba itootee san booda addaatti waan akka malaa fidatti. Enlarged and tender cervical lymph node. Mudaamuutiin ala kanarraan jirtu tun jechuudha. Ni gurguddattii fi waggaa qabattee nu dhukkubdi garuu qufaan qaba. No kaafu. Feverii qaba. Higher than 38 degree Celsius 38 ol qaba. Malaayisi general body weakness qaba. Qaamni isaa guutuun ni laafata. Sore throat qaba. Lubbuun ni dhukkubdi. Uumaa galii qimsuu hin danda'u. Occasionally dabree warreen sababa baakteeriyaatiin qabame taate gaspharyngitis vomiting illee ni haqqisallee namtichi. Plus anorexia. Namtichi uumaa galii qimsuu hin danda'u. Nyaanni ittiin tolu. Scarlatina formi raashii qaba. Artikaariyaadhaan wajjin. Scarlatina formi jechuun akka nama rooba keessa deemee akkana roobni irra faca'ee jechuudha. Raashii qaama irratti waan akkasii faffaca'aa jechuudha. Qaama isaa irratti. Scarlet fever jaaniini. People who have streptococcal pharyngitis warreen sababa baakteeriyaa kanaatiin pharyngitis kun qabe suddenly develop painful sore throat 1 up to 5 days after being exposed. Baakteeriyaa kanaaf eegasaa dhalame guyyaa tokko 5 jidduutti guyyaa tokko irraa hanga 5 jidduutti lubbuun dhukkubdi. Yoo har'a lubbuun dhukkubde takka kaleedha siseene yookaan immoo guyyaa 5 dura jechuudha. They usually report malaise. General qaamni isaa guutuun dhukkubu, laayidaa qabaachuu, mataan dhukkubu, qaamni kun guutuun ni dhukkuba. Painful cervical adenopathy mudaamuutiin dhugaa lubbuun si dhukkubde mudaamuutiin morma kanaatu ni si dhukkubdi. Cervical lymphadenitis jechuun naannawa cervical boonii sanii kan jirtu san jechuudha. Nausea illee qabaata namtichi ni lolloonchi'a. Afaan yoo basiiftee akkana keessa gallaalte tonsiliin isaa dhiitamee jira. Iswoolanii. Plus erythematitis ni diimata ammas. They may or may not have exudate malaa qabaachuuf dhiisuu danda'a. The roof of mouth is often erythematitis. Afaanummaan gunuu keessi isaa gubbaa isaa irra koornii isaa kan hoggaa laaltu ni diima. May demonstrate potassium. Akka waan namni kanatti tuttuqee dhiinaqa qaba. Bad breathing common. Fooliin afurii ajaa'uun common namticha kanarratti. Afaan isaa keessa hoggaa gallaaltu kana fakkaata. Karraa gamanaa kun inflammation without exudate, redness, vasculitis. Yuvullaadhaaf inni tonsiliinis potassium jechuun waan akkana diddiimina xixiqqaa keessa jiru kan. Kun ammoo gar malee diimatee jira kun inni gara mirgaatiin jiru. Yeroon physical examination gootu akkanuma gallaaltee adda beekta. Assessmentiin isaa acute accurate diagnosis barbaachisa sirriitti qorachuu qabda nama kana. Koozii isaa vaayirasii jedhamu baakteeriyaadha. Rapid diagnostic testiin rapid streptococcal antigen test jaaniin bakka sanirra dhangala'aa fuutee laaboraatoorii keessatti testii goota. Manaajimentiin isaa yoo vaayirasii taate dawaan hin jiru supportive care mallattoo wal'aantu. Yoo baakteeriyaa ta'e immoo
Dawaan baakteeriyaa kana peensiliinii drug of choice. Yoo namtichi peensiliiniidhaaf alarjikii ta'e yookaan reezistaansii uume dawaa kilaritromycinii fi azithromycin bakka buuftaafi. Once daily azithromycin may be given for only 3 days. Guyyaa 3 qofa. Guyyaa 3 guyyatti yeroo takka azithromycin fudhata. Maaliif azithromyciniin half-life isaa yeroo inni dhiiga keessa turu dheeraa waan ta'eef. Dhukkubbii saniif analgesic medication fudhachuu qaba. Dawaalee farra dhukkubbiidhaa akka ajajametti. Kanneen akka aspiriinii fa'a, acetaminophen yookaan paracetamolii fa'a fudhachuu danda'a. Kan biraa nutritional therapy nyaata. Wal'aanuu nyaataan. Nyaata akkam fudhachuu qaba namtichi lubbuu dhukkuba jenneemi liquidiidhaa fi soft diet fudhachuu qaba. Dhangala'aa. Nyaata bifa dhangala'aadhaan in acute stage of disease. Depending on patient appetite. Itti toluu isaarra hunduuneeti. Yoo fedhii nyaataa qabaate. Kan biraa degree of discomfort that occur with swallowing. Hoggaa liqimsu hangam takka liqimsuu danda'arra hunduuneeti. Nyaata bifa solid, bifa jajjabaatii fi dhangala'aa wanni goonuuf. Nursing managementiin nursing maal ajajji patientii kana? Stay in bed during the febrile stage of illness. Gaafa layitaan si jirtu san sirriirraan ka'in jettaani. Full course of antibiotic therapy. Dawaa akka ajajamtetti hunda liqimsi jettaani. Preventive measure maloota ittisaa kan isiin fayyadamtu. Not sharing eating utensils. Waan itti nyaatan waliin qoodachuu dhabuufa. Kan biraa gilaasii fa'a, burcuqqoo fa'a waan itti dhugan kopha kophatti ta'uu qabu. Waan nyaatatti nyaatan. Waan cleaning telephone after use. Telefoonallee bilbilallee eegatti fayyadamee booda qulqullaa'uu qabu. Using tissue to cough or sneeze. Hoggaa qufa'uu fi hoggaa ittifatu huccuudhaan haguuguu qaba. Disposing of used tissue appropriately. Eegatti fayyadamee booda sirnaan gatamuu qabdi. Avoid exposure to tobacco and secondhand smoke. Kana wanni sirriitti jabeeffamu. Aara sigaaraa ofiifis aarsuu hin qabu, nama aarsu birallee taa'uu qabu. Mana tokko keessa wajjin. Chronic pharyngitis kun chronic pharyngitis persistent inflammation of pharynx. Liqimsituun tun yeroo dheertuudhaaf si kurkurteedha. Gosa 3 jira isiin tun. Hypertrophic, atrophic fi glandular jedhaniin. Hypertrophic jechuun garmalee furdatti. General thickening akka nama sibiila kaasee garmalee jajjabaatti. And congestion qabdi. Furdatti jechuun uraan isiisu wali dhibbatti jechuudha. Wanni sii galuu qabu. Tuubboo yoo furdatte keessisii wali dhibbata. Faranjaan mukas memberiin. Atrophic jechuun ammoo ni huqqatte jechuu qallachuu. Probably late stage of first type dha. Kuni xumura irratti. The membrane is thin, whitish and glass tanning. Qallaadhaan addaata sirri waa gad dabarsuu hin danda'u jechuudha. Adda cituu barbaada. At times wrinkledidha. Waliin maramaa akka tuubboo pilaastika ibidda bira qabanii. Kan biraa chronic glandulariin kuni clergyman sore throat jedhaniini lymph follicleedhaatu pharyngeal wall kana keessa eega gubbaarraa ka'e hanga gadiitti wooma xixiqqishoo irra babaheetu heddummaata jechuudha. Waan akka firii dhiita xixiqqishoo akka firiitu tarreetti kana gaduu jira. Laagaa kana keessa gaduu. Chronic glandular jedhaniini. Eenyu irratti common isiin tun? Common in person work industries around. Warraan naannoo dhukkee dalagaa oolu, warreen dhukkee haxaawaa oolu fa'a. Use their voice to exercise. Hedduminaan warreen sagalee isaanii fayyadamu. Lallabaa warreen oolu. Suffer from chronic cough. Qufa'aa warreen oolu, qufaa addaan hin cinne. Fi habitual use of alcohol and tobacco. Alkooliidhaa fi sigaaraa warreen fayyadaman. Mallattoon nama kanarra mul'attu maali? Sense of irritation. Iyya nyaatti. Qufee godha. Fullness in throat. Kokkee tana keessa waatu guutee ta'a. Akji jettiin. Mucus that collect in throat. Mucuseen
kokkee tana keessa walitti kuufamteeti hoggaa qufa'e baati. Difficulty of swallowing qaba waa gad liqimsuu hin danda'u namtichi kun. Manaajimentiin isaa medical manaajimentiin dawaa nasal congestion medicationidha. Dawaalee funyaan namarraa banan ephedrine fa'a, phenylephrine fa'a. Kan biraa antihistamine decongestant medicationidha. Dawaalee antihistamine ta'anii funyaan namaa banan warreen akka pseudoephedrine fa'a. For adult with chronic pharyngitis. Bakka kana qalbeeffadhu. Nama ga'eessa ta'ee chronic pharyngitis yoo qabaate tonsilektomiin barbaachisa. Tonsilii sanirraa muranii darban sarjikaalii jechuudha. Waan lagaa sanirraa bu'u. Narsiingi manaajimentiin narsiin maal gorsiti namticha kana? Alkooliin tuqin, sigaaraan tuqin jettiini, second hand smoke illee nama dhugu biraas hin taa'ini, exposure to cold qabbanatti hin bahini, yookaan immoo environmental pollutant waan bakka faalama qabdu, bakka dhukkeedhaa, bakka dalagaattis waan bakka faalama qabu dhaqin jetti. The nurses instruct patient to avoid contact with others. Hanga laayidaan irraa kuttutti nama biraatiin wajji kan waliin tuyu, alkoolii kan tuyu, sigaaraa kan tuyu, second hand smoke, cold, environmental pollutant kana kan tuyu. Duuba kamitti deddeemuun dhiisu akkamittiin kanarraa baraarama yoo siin jee by wearing disposable face mask uffachuu qaba namtichi. Maaskii uffachuu qaba akka gaafa koronaa sana. Kan biraa bishaan hedduu dhuguu qaba. Drink plenty of fluid. Bishaan litira 2-3 dhuguu qaba guyyatti. Kan biraa to relieve throat discomfort. Rakkoo lubbuu keessa waa gad liqimsuu dadhabuu sana ofirraa wayyeessuuf gargling warm saline solution. Bishaan soogidda qabu oowwaasaa hojii soogiddaan laagaa tana qulqulleeffachuu qaba. May relieve throat discomfort. Inni itti aanuu fi inni xumuraa appariirra laryngitis. Laryngitis jechuun larnaksiin dibbeen sagalee sun qulqulluu jechuudha hiikkaansa. Sababni isa kana nama fidu yoo guyyaa kana guutuu har'a daawun jechaa oolte. Yoo har'a takka dhiichisaa oolte boruqati. Voice abuse or exposure to dust. Dhukkee yoo si seenaa oolte. Keemikaalii yoo si seena. Aara. Other pollutant. Kan biraa ammas dhukkuboota respiratory infection gara olaanaa nama hubanii yoo qabamte kan biraa causein isaa isolated infection vocal cord. Dhukkuba dibbee sagaleetii yoo qabamte. Laryngitis is also associated with amma sababa biraa qabammas gastroesophageal reflux. Sababa contentiin garaacha keessa jiru kun deddeebi'ee larnaksii sana tuqaa ooluun kan dhufu. Sammaal jaanii reflux laryngitis jaanii. Mallattoo qaba. Namni tokko laryngitis qaba jechuudhaaf larnaksiin isaa inflamed taate jechuuf sagaleen qaba. Hoarseness takkaanii hasaasa yookaan aphonia complete loss of voice. Fi severe cough qaba qufaa cimaa qaba. Chronic laryngitis. It is persistent hoarseness qaba. Hasaasi sagalumaan qabu bakka sagaleen cal jetti muuttaati. Other sign isaa sudden onset made worse by cold dry wind. Qabbanuma takka keessa deemuudhaaf itti haati. The throat is feel worse in the morning, improve when warmer climate. Bakka kana qalbeeffadhu. Namtichi kun kokkeen isaatuun yeroo ganamaa ni cinqiti. Sagaleen qabu waan irraan dhaabbatu. Yoggaa aduu keessa deddeeme immoo irraa wayyuutti yoggaa aduun kana ol baate. At time the patient present with dry cough. Yeroo san qufaa gogaa qaba. Sore throat that worsen in evening hour. Ganama if jibbisiifti. If allergy are present, namticha kana
yoo sababa alarjiitiif akkana godhu jiru taate afaan adda bantee keessa hoggaa gallaalte yuuvullaan sun wanni kana gadoo taa'u sun ni diimatti. Dhiita qabdi edemaa ta'u. Many patient is also complain tickle. Tickle jechuun in the throat waan hoggaanii fi qilleensi tuqee itti haatu. Waan qilxiphee jechuudha. Namni yoo madaa qabaate bakka madaa san madaa fayyuu jirtu takka yoo namni osoo harka sirra ejjatee si utaalchitti waan akkasii san qaba jechuudha. Kokkee tana keessa hoggaa qilleensitti qilleensi qabbanaa waan dhufe yookaan waan qabbanootu wal liqimsee wanni sun itti haati. Manaajimentiin isaa egaa dawaan amoksaa. Amoksaadhaa fi piridensiloonidha. Olterneetiiviin isaa ampesiliiniidha fi proton pump inhibitorii. Yoo wanni kontentiin garaachaa sun ol yaa'uudhaan isa kan rakkoo kanatti fidde taate reflex laryngitis yoo taate omeprazole fudhachuu qaba. Ampesiliinii wajjin. Narsiin hoo maal jettiini? Narsiingi manaajimentiin rest voice. Hin dubbatiin jettaani taakka irritantii waan akka aaraa fa'aa biran dhaqin jettaanii boqonnaa godhi jettaanii cool steam inhalation fudhadhu jettaani urka uladhu jettaanii maintain well humidified environment naannawa qabbanan tahin achi taa'u gootu. Expectorants along with daily fluid intake. Wantoota aakii namarraa baasan dawaalee aakii namarraa akka baatu godhan akka fayyadamu fa'a jecha. Dhangala'aa litira 2 hanga 3 fudhadhu jettaan guyyatti. Maaliif dhangala'aa san hoggaa sirrii fudhate sakireeshiniin isaanii qallataa aakiin isaa salphatti irraa baatee. Okay. Mata dureen xumuraa tonsillitisdha. Tonsillitis jechuun inflammation of tonsil jechuudha. Qulqulluu tonsiliidha. Waan laagaa tajaajilan. Koosiin isaa waa lama. Tokkoffaan baakteeriyaadha. Baakteeriyaal paatoojiinii yoo taate sababa baakteeriyaatiin guruppii A beeta hemolytic streptococcus fi viral paatoojiinii yoo taate immoo Epstein-Barr virus'idha. Parsantii 90 isa kanaafidha. And cytomegalovirus. Virusii lamaan kanaafidha. Clinical manifestation nama kanarra mul'attu mallattooleen ijooni tokkoffaa sore throat'idha. Laagaan dhukkubuudha. Feverii qaba layda. Fi snoringii. Snoringii jechuun karrisuu jechuudha. Wursuu yookaan karrisuu san. And difficulty swallowing. Waagal liqimsuu dadhabuufaadha. Assessment and diagnostic finding ini wanni nuti qorannu clinical and culture'idha. Mallattoolee isarra mul'atte kan ijaallaluu fi isa laagaa kanarraa saamuuta yookaan saampilii fuunee culture godhuudha. Medical management isaa supportive measure'idha. Supportive measure jechuun gargaarsaati. Keessaawuu increased fluid intake dhangala'aa sirriitti akka fudhatu taasisu. Dhukkubbii saniif ammoo analgesikii dawaalee farra dhukkubbiidhaa akka fudhatu. Salty water gargle bishaan soogiddaa bu'aa wasaa laagaa keessaa akka qulqulleeffatu akka godhu akka gadi liqimsine fi boqonnaa godhuu qaba namtichi. Bacterial infection yoo taate treated with penicillin. First line drugiin penicilliniidhaan wallaanamuu qaba. Yookaan cephalosporin fudhachuu qaba. Viral tonsillitisiin antibiotic therapy'dhaan wallaanama. Yookaan vaayirasiidhaan dhufu taate not effectively treated with antibiotic therapy. Drug treatmentiin symptomii sanirraa hojjiisuudhaaf dhukkubbii saniif paracetamol. Paracetamol miligiraama 500 PO'dhaan 1 tablet taabileetii firii takka hanga 2 QID on PRN basis. Yoo guyyatti guyyaa hunda hanga dhukkubbii sun irraa kuttu takka yeroo dhukkubbii sun itti haate fudhachuu qaba.
Yoo vaayirasii taate simptomaatik teraappii qofa daawwama. Yoo dhukkubbii qabaate dhukkubbii isa irraa hojjeessu malee wallaansi isaan jiru. Yoo baakteeriyaa ta'e immoo first line diraagiin peensiliiniidha jenna. Peensiliinii keessaa amoksaasilin. Alternaatiiviin isa kanaa ampisiliini. Ampisiliinii adaltiidhaaf miligiraama 250 irraa hanga 500 afaaniin QID guyyatti yeroo 4 fudhata. Yookaan ogumantiin amoksaasilin pilaas kilaabulineet jechuun walitti ogumantiinidha. Miligiraama 375 TID for 10 days. Yookaan 625 yoo taate BID ta'a guyyaa 10 fi or procompensiliinii PPF jechuudha. International unity 800 IM-dhaan every day for 5 up to 7 days. Yookaan Byzantine penicillin miliyoona takka hanga 2. International unity IM-dhaan yeroo takka qofa fudhata. If it is complicated, tonsillectomy barbaachisa. Yoo itti hammaatu taate isa sanirraa muruudha. Tonsilii sana. Nursing managementiin yooniif karraa muramuu deemu taate nursing managementii warreen tonsillectomiin dalagamuuf deemu providing post-operative care, pre-inter fi post-operative care dalaguudha. Kabaraa teaching patient self care akkaataa inni itti of tajaajilu laagaaf akkana qulqulleeffadhu jettaanii kana barsiisudha. Kanaaf upper respiratory problemii asirratti xumurama. Lower respiratory kutaatti aantu keessatti waliin laalla. Waan nu hordoftaniif galatoomaa.